Maqaan koo Tigist Baqqala jedhama. Kadiin dhufe ganda Waraayituurra. Dubartoota haadholii keenya daa'ima da'urratti akkasumas immoo namoota dhiiga hin qabne arjoomuudhaaf kanas argame jechuudha. Haadholiin keenya obboloonni keenya kanaan balaa adda addaatiin sila miidhamaa jiraniif isaaniif anis aanarraa eegalee akka isaanis boru kaasee akka dhiiga arjooman ta'e xuranan jedhama. Kanan dhufes ganda Gadaarraatiiti. Garuu harjoomni dhiigaa haati keenya tokko hundus haadhaadha. Da'umsa irratti akka miidhamneef yookaan da'umsa irratti dhabiinsa dhiigaatiin akka duutee haatiin dhabamneef jettee seerumaan isaa dhiigni koo gadi bu'aa ta'ee lafti naammaruun dhiiga arjoomeef miti. Wantoota addaa waan ofii koo qabaadheedhaaf dhugaadha. Namootaaf fakkeenya akka ta'uuf yeroo baay'ee kananii akka ergaatti dhaamullee barbaadu an dhiiga harjoomeedhaaf miti. Kan lafti naammaree yookaan dhiigni koo hir'atu. Sooma keessa koo wanti biraa wanti miidhaan dhiiga koo hir'isu sana jiraate malee jechuudha. Yeroo bara raayyaatti si biyyaata akka magaalaan Boottee harjoomu sitti nima. Ji'a tokko keessatti yeroo lama harjoome. Dhugaadha yeroo lama harjoomes waan tokko wanti lafti naammaree wanta harge tokko hin jiru dhugaadha. Fayyaa kooti. Yeroo inni garjoomu akka nama intanii ribuun dhiiga kooti nama rakkisu dhiigni koollee dafee guutuuf nama rakkisu maaliif uumaan bakka sillaan dhufan maaliif ootte atoof dhiphista taanaanii qaamni keessa wajjin dhiphata waan ta'eef dhiigaan dhalaadhe kana immoo asumaatii ba'een bishaallee tira tokkoon akka walakkaanan deebisee guuta waan ta'eef namoonni baay'een hubannaa akkasii hin qaban. Akka jaarmiyaa dubartii ganda Gadaa ganda koottis illee akkasittiin hubannaa kenneen harjooma dhiigaa miti. Salvaayikaar kaansariitiin illee wal qabe akkasittiin hubannaa kenneef akka dhufanii dhiiga kan arjooman godhe har'a jechuudha. Calqaba koos miti bakka hedduuttis raayyaatti isa biyya waraana keessas ture ofuma koof waan ta'eef bakka hedduutti arjooma dhiigaa kana kennees beeka waan ta'eef nan arjoomas waan ta'eef dhiigni kun haadha qofaaf miti. Lammii tokko dhiiga dhabee tokkoof illee dhiiga kootii wal fakkaataa yoo ta'e lubbuu baraaruu hin danda'a waan jeef gammachuu guddaatiin kan kennan yeroo dhiiga kana kennu. Ashi galatooma maqaan koo Soosina Dibakulluun jedhama. Itti gaafatamtuu waldaa dubartoota bulchiinsa magaalaa Ambooti. Har'a guyyaa har'a akka bulchiinsa magaalaatti jaarmiyaa dubartoota hundumtuu dhiiga arjoomuuf haati tokko dhiiga dhabuudhaan du'uu qabdu kan jedhuun mootoo kanaatiin har'as irratti dhiiga kennaa jirra. Dhiiga kennuun immoo haati tokko da'umsaanis sababa balaa tokkoonis lubbuu dhabuu qabdu dhiiga dhabinsaan kan jennu asitti argamnee dhiiga arjoomaa jirra jechuudha. Ashi galatooma maqaan koo Alamaayyoo Qajeelaa jedhama. Baankii dhiigaa Amboo itti gaafatamaadha. Har'a iddoo kanatti kan argamne dhiiga tola ooltota irraa walitti qabuudhaa fi tola mootummaa hojii kana keessatti hojii tola ooltummaa kana keessatti kallattiin haa ta'u wal kallattiidhaan hirmaatan galateeffachuun barbaada. Kabiraani namni baay'een dhiiga akkuma dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhu nama 1,000 keessa namni tokko arjoomuu qabadha. Akka biyya keenyatti otoo dhufne nama 1,000 keessa namni tokko arjoome dhiigni gahaa walitti qabuu dandeenya jechaadha. Kanaaf dhaabbilee fayyaa keenya keessatti dhiigni hanqinni dhiigaa argamuu dhiisuu danda'a. Namni amma kan walitti qabaa jirru naannoo nama 1,000 keessa nama 2,000 keessa nama tokkodha. Walakkaa dhaabbanni addunyaa jedhudha jechaadha. Kun maaliif ta'e namni baay'een dhiiga wal arjoome ta'iwaa ta'uu danda'a ani miidhamuu danda'a jedhee yaada. Garuu miti dhiigni hin dhalata hin guddata hojii isaa hojjeteetu deema. Ji'a 3 keessatti ture. Dhiigni nuti fudhannus immoo harka dhiiga qabnu keessaati harka 5 haga 6 ta'u. Kanaafuu namni dhiiga arjoomuudhaatiif waan ta'u jiru. Dhiigni irma sana bakka buusa waan ta'eetiif hawaasni ilaalcha akkasii mo'atee yeroo tokko tokko immoo yaadonni dogoggoraa jiraatullee sirreessanii arjooma dhiigaa arjoomuu danda'an ulaagaa qaba. Dhiiga arjoomuudhaaf umuriin jira, ulfaatinni jira, qorannoon qaamaa jira, qorannoon dhiigaa jira. Sana hunda keessa yoo darbeedha dhiiga arjoomuu danda'u waan ta'eetiif sababa dhiiga arjoomuutiif dhiibbaan irra ga'ullee hin jiru waan ta'eef hawaasni sodaa kana keessaa dhiisee ilaalcha dogoggoraa kana keessaa ba'ee bal'inaan arjooma dhiigaa irratti akka hirmaatu kan hin jedhu.